Egaa jalqaba irratti namoonni Itoophiyaa jiran kuni ijoollee kana ijoolleen tuni nama waggaa 13 nama waggaa 14 jechuudha. Akkuma argaa jirtan ijoollee xixiqqoodha. Garuu paaspoortii marmara hundumayyuu fixatanii akkuma argaa jirtan tikeetti paaspoortii qabu. Nama ijaan hin arginetu baaseef moo itti kennu moo akkamitti ijoolleen tun biyya Arabaa dhufuu dandeesse? Ijoolleen waggaa 13 fi 4 tuni akkamitti biyya Arabaatti achi ergume? Maatiin iyyuu dhugaa dubbachuuf. Nama waggaa 14 tun taani ijoollee xixiqqoo akka guddifataniif moo akka maal godhaniif mi'aan ergan? Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf. Namoonni kun namoonni Itoophiyaa kun dhugaa dubbachuuf sammuun isaanii sirriidha moo sirrii miti? Akkamitti ijoollee xixiqqaa kana hojjetaniitu maqarshinuu fidan jedhaniiti ergamoo Arabootatti guddisu moo akkamitti kaasasaana waan na dhibe keessaa isa kana? Akkamitti namni ijoollee xixiqqoo tana gara biyya Arabaatti erga? Akkuma argaa jirtan suuruma isaanii naaf ilaalaa baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Nuyi gisee biyya Arabaa kana deemnu nama waggaa 18 iyyuu hin eeyyamamuuf. Waggaa 21 fi 2 yoo ta'in isaayyuu immoo akkamitti jechuun ani biyyarraa paaspoortii gisee baafatan paaspoortii bakka hin jijjiirame immoo akkamitti baasaniif ijoollee kana? Ishii paaspoortii naa ta'u yeroo marmaraa deemansan akkamitti biyyuma Arabaa ani in hojjetu jedhaniiti ergamoo maaliif ergamme? Tarii ijoollee xixiqqaan yoo Saawudii keessaa hin jiru isaan immoo gara bahaara irraan dhufanii kinoo ijoollee xixiqqaa kana fooqirraa miila darbee Saawudii keessatti fooqirraa gadi warwarte duddishii jim jedhee caccabee daa'ima xiqqoodhaa nama daa'ima waggaa 12ti ishiin immoo karaa bahaaritiin dhufte jedhan. Okay, gara bahaaritiin dhufte paaspoortiin qabdu waraqaa qabdu. Ijoolleen kun immoo paaspoortii baafatanii garuma seeratiin dhufan. Isaan kun akkam hojii maal hojjetu jenneeti amma hojii in hojjetu moo akkamitti? Kun anuma akkana kanatu rakkataa jira. Anuma akkana kana ajjeesaa jiru. Keenya uummanni mataan isaanii sirrii miti beektanii xiqqooshii. Booddee ijoollee kana xixiqqaa kanaa sirganii maal jedhama kun? Ofii isaaniitii ijoollee homaan beekne ijoollee miskiin gara biyya Arabaatti erganii ijoolleen bilbilumarree gara eenyu jedhanillee hin beekne keessattuu ijoollee baadiyyaa ni beektu kaa ijoolleen baadiyyaa amma ta'e ijoolleen katamaa amma an waggaa 9 fi 8 kan waggaa 15 an waggaa 18 iyyuu hin caalti. Sanuu ijoollee baadiyyaati. Akkana gara biyya Arabaatti erganii akka maal hojjetaniifis waan baay'ee nama ajaa'ibu. Isaan maknoo biyya Arabaa keessatti jaan jedhee maal jedhee damoosan gaafatanii zim jedhanii hojjetu guyyaa waliin kan hin beeknetu jira. Isaan booda maatiin achi jedheetti isaan maan ajjeefamaa jiru. Isaan xixiqqaa kana dhiisa ta'uu namni jajjabaanu kan inna bare yookiin immoo kan ana jedhetu biyya Arabaa keessa hojjetee biyya Arabaa keessaa gala. Zimiloo akka nama horii qabumoo horii eegsisu. Amma ijoolleen kun maal cidaatii mana keessaa caddaa jedhaniiti yookiin immoo nyaata bilcheessuuf jedhaniiti nyaata hojjetu nyaata biyya Arabaa kana hojjetu jedhaniiti akkana ergan. Namni keenya deeguma deegeefirree dhugaa dubbachuuf amma xiqqooshii umuriin eenyu jedhu nandee biyya Arabaa nandee moo jettee ijoollee tana birrii kaffalanii birrii 70,000 sani ilaala. Maaluma mee Itoophiyaa keessatti maal hojjetti ijoolleen kun? Kan achiituyyuu hin barsiisne biyya Arabaatti ergitee waa hojjettiif jedhaniiti erganii. Araboota ni beektu mee watiidhaafis faradii biddeenis faradii akkuma jedhamu san. Mee ijoolleen tuni dhugaa dubbachuuf ijoollee daa'imti tun fuudhanii Araboonni asiif gadiif olaatee jala baatee isaan booda bakka achi ofirraa gadi baastee gatti yookiin immoo fooqirraa gadi darbiti. Ishii kana akkamii
akkuma ajjeesaniif moo akka maal godhaniif akkana fidan ijoollee tana erguu danda'an. Keenya mootummaanis sammuu hin qabu, uummanni Itoophiyaattillee sammuun isaanii sirrii miti. Walumaa galatti jechuudha namni ijoollee tana ijoollee miskiina ijoollee xixiqqoo tana erga jechuudha. Ijoolleen kun ammamee ilaalaa dhugaa dubbachuu waan garaa nama nyaatanii. Maal hojjetu jedhaniiti mi'aan biyya arabaatti ergan an akkanaatti hojjeta. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf ijoolleen tun amma laal rakkoo keessa jirti. Dhuftee ishee akkamitti akka dabarte bicha hin beeku dhugaa dubbachuu akkamitti akka dabarsan bicha uummata isa kana amma gizee tokko iji isaanii shaafanee jira ta'e hin beeku. Ijoolleen tun amma akkamitti akka dabarsan hin beeku. Ijoolleen tun rakkoo cimaa keessa jirti. Mirmadhaa fi akkana godhaa fi jedhu amma miidiyaa irratti fidanii tafarsu. Innaa maal gocha ergan ijoollee tana meessi. Kanaaf waan hundaafiyyuu of eeggannoo barbaachisaa. Ijoollee uumaan beeknee gara biyya arabaatti hin erginaa. Waa barsiisaa achitti amma kan isaan baratan sanuyyuu amma fakkeenyaaf yaani dhugaa dubbachuu fi nuun paaspoort baqa waraqatuma kin baay'ee tokko nama azaazansiisa dhugaa dubbachuuf. Ijoollee miskiina ijoollee xixiqqoo tana waggaa 13 deemtu waggaa 13 biyya arabaa deemtee hojii hojjettee cidhaati isaanii asaddaatee uffata tokkostee maal jettee kana hojjetti am keessattuu amma Saawudii Arabiyaa keessatti daa'ima nama takka sarraatanyaa takka fudhatu. Sarraatanyaa takkitti isaanii alatti sarraatanyaan biraa hin jirtu ishee nyaata hojjetti. Uffata miiciti mana saddaati ijoolleen hojjiratte ijoollee qabdi amma tuni tanatu isa hojjeta hojjettu ishiin sim jettee halkanii guyyaa boochee akka sammuu taatee iftaan gara maatii ishii galchi maal taatee dhuftee mucayyoon ta'u akkana taatee intalli koo maraattee wayitti godhanii waan akkasiitii jedhu ofii isaaniitiif daa'ima ammoo odaa fuudhanii gara biyya arabaatti ergu tunni dhiisu dhugaa dubbachuuf nama inna jedhu nama ana jedhetu biyya arabaa hojjeta daa'imtu waggaa 12 ani maaliif akka isaan ergan bicha hin beeku dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama agarramasi nama ajaa'iba an uummata keenya jechuudha. Ganaama immoo akkana taatee baddee maal taatee akka kunni amma kinu afarsaati jiru jechuudha miidiyaa irratti daa'ima akkana nu barbaada maal gocha ergan akkamitti daa'ima sana biyya arabaatti ergu. Waan baay'ee nama garraamu dhugaa dubbachuuf deeguma biyyi keenyallee biyya badduu taatiin ijoolleen tun xiqqoo ishee umurmaa dabalatan waa baratan daa'imti sun amma baay'ee takka na azaazansiise rabbi dhugaa dubbachuuf hedduu takka ijoollee kana laalee gaafa rakkina keessa galanii akkana ta'anii gaafa jedhan baay'ee na azaazansiise maaliif jenna ijoollee daa'ima ganaa waan barre akkaataa lafa qulqulleessanuyyuu hin beekan ijoolleen tuni akkamitti mee namni biyya arabaatti erga yaa jara koo waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf. Lamaaniyyaa'u homaa jechuun hin danda'amu እንግዲህ waaqayyoon nagaadhaan fide nagaadhaan deebisee maatii isaanii isaanaa galchuu geerumoo ijoollee akkanaa kana odoo ijaan arganuu biyya arabaa oofuun baay'ee nama gaddisiisa.